daawwattoota fi akkasumas kabajamtoota jaallatamtoota maatii Birqee TV jalatti kan argamtu obboleewwan koo nageenya waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani egaa obboleettiin keessan baay'ee tokko nagaadhaa san akkam jirtu isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa immoo kan ana biratti argamee jiru biraazarii kooti waan ta'eef isaanis isin barsiisa. Akkasuma immoo viidiyoo kiyya like, share gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha obboleewwan koo. Isin akkam jirtu isiniin jecha. Egaa amma mootuyyoo gamanumaan gara biraazariitti isin dabarsa. Isinis nagaa isin gaafata waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu of barsiisime. Shawaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maamila Birqee jalatti argamtan hundaaf keessaniif jaalalli waaqayyoo isiniif yaa baay'atu jechaa anis obboleessa Birqee asumaan nabarta. Maqaa kee madda. Maqaan koo Biitanaa Badhaadhee jedhama. Obboleessa Birqeetii asumaan nabaruu dandeessu jechuudha. Egaa kinoo akkuma argitan obboleessi kiyyas isinii wal baree jira. Maqaa isaatti isinitti mateera. Isin asumaan baruu dandeessu jechuudha. Maaliif yeroo tokko tokko na biratti argamu isaan oolu waan ta'eef. Kanaaf akkas isiniin jecha viidiyoo kiyya immoo like, share gochuu hin dagatinaadha. Egaa guyyaa har'aa amma kan nuti qabannee dhufne gaafiidha. Gaafii qabna waan ta'eef gaafii keenya itti fufna jechuudha. Nu faana turaan isiniin jedha. Gaafiin gaafadhaa ni na gaafadhu deemis na gaafadha jechuudha. Gaafiin nuti wal gaafannu immoo hiibboodha. Yaaliidhaaf waan ta'eef yoo beekne deebisaa yoo beeku hubatu immoo lafarraa fudhadhaa jechuudha. Kanatti hin gadhiisu. Kanaaf isin immoo nu faana bu'aa isiniin jedha. Hiibboon kiyya tokkoffaanii maal kolfitarii ari'anii hin qabanii utaalanii hin dhabanii jedha. Maal wanta ari'anii hin qabne wanta utaalanii hin dhabne. Gaafii yaali. Saree. Saree ari'anii hin qabamu. Maaliifii gaaddiddu. Argateera gaaddidduudha jechuudha deebiin isaa. Inni itti aanu immoo soba dhugaa fakkaatu. Soba dhugaa fakkaatu. Abjuu. Abjuudha argateera kun laafadha baay'ee namoonni itti yaadan hin deebisu waan ta'eef. Egaa hanga yoonatti hin dhabne lafaan barbaadarraa akka immoo lafarraa argadhu abdiin qaba. Irraa lafa nyaadhu malee innisu. Egaa hibboo sadaffaarran jira. Waan ta'eef hibboo sadaffaan akkanadha. Abbaan beekuu maratee rafa. Abbaan bokkuu mammaratee rafa. Abbaan bokkuu mammaratee rafa. Nam. Miti. Ala galamu mana gal. Ala gal. Ala gal. Abbaan bokkuu mammaratee rafa. Dafi yaali yookaan lafa naa kenni. Lafa naa kenni yoo hin deemne jechuudha. Ayyee gaafii miidhatti na gaafatte deebisuu hin dandeenye lafa sii kenna. Eessa naa kennitu? Finfinnee. Finfinnee siin kenna. Ni Finfinnee naan kenni. Deebii kana dhabdama. Finfinnee siin kennu maaliif? Boru bira. Borumaa fudhadha. Eetii waan attara? Finfinnee naa kenni. Daaraan kennu Finfinnee. Ashii Adaama. Itayya bira. No. Adaama fudhachuu qaba. Daf. Adaama naa kenni. Ergati jettu Finfinnee fudhatu Adaama dhiibiti. Finfinnee itti osi deebise. Akkee ani Finfinnee argadhee yaamee sin arrabsu. Hundeen keenya jalli jiru. Deebiin isaa maal taasitti fakkaate? Boqqolloo. Wayyo tanuma dhabde. Tanuma dhabde waan guddaa goote. Hojii keenya. Ishii gaafa biraffaan fannifamtuu teessisan hin teessu. Killee. Kan akkamitti deebisti dafte? Shanaffaan guyyaa bakka feete ooltee galgala xirii cufatti. Galgala bakka feete oolti. Guyyaa bakka feete oolteet galgala xirii cufatti. Indeemti. Indeemtee zorti. Ala galtee waan galte.
bakkuma deemtu deemti. Ala singaltii mana singaltii bakkumaatti deemtu hundumattuu ni deemti. Ija. Argatteerta. Gaaffii tokko haga shaniin gaafadhee shanan keessaa afur argateera tokko dhabeera. Lafallee Finfinnee irraa nyaadheen jira. Amma immoo taraan kan isaati waan ta'eef isatu iyyuu na gaafataa jechuudha. Na gaafadhu. Asumaan gara gaaffiitti aannaadha. Gaaffiin irra guyyaa har'aa waliin adeemsaa jirru gaaffii hibboo afaanii waan ta'eef amma taraan ananatti fakkaatee hibboo. Funyaan qabdii furrii hin baaftu. Funyaan qabdii furrii hin baaftu. Egaa sadaffara na deebi'i maal jedhu dubbiste? Gaaffiin. Funyaan qabdii furrii hin baafattu jedha gaaffichi. Funyaan qabdii furrii hin baafattu. Dhaqoo wanti sana funyaan qabdii. Ala galamoo mana? Manas gala alas jira. Lafa sirraa fudhadhaa irraa silaaluu. Fudhattu. Horiiraan fudhadhaa. Boqqolloo. In argadha. In argannee. Si boqqolloo qamadii. In argannee. Funyaan qabdii. Biqilaa. Argattee jirta lafa. Nyaata qopheeffadha. Gaaffiin itti aanu maal jedha seetee? Hojii waaqaa muktii buuphaa buusee. Hojii waaqaa muktii buuphaa buusee? Jirbii. Argannee. Hin arganne? Argattee jirta. Tuttusaa ta'e waan ta'eef argattee jirta. Waa lafa naaf kennuu iddoo. Hin jiru nyaattu gaagee gara keetti fadhimma filfilin irraa hin deemu. Bixxillee lamaan tabbatti hirkatte. Bixxillee lamaan tabbatti hirkatte gurra. Gurra. Gurri lamaanii sirratti hirkatan ta'eef bixxillee lamaan gurratti hirkattee jedha. Argattee jirta. Jaafi nyaata eeggadha. Waa feeti fidde nyaattu. Gaaffiin itti aanu hoolaa gurraachi abbaan koo naaf qalee dhiiga hin qabu jedha. Mixii. Siistariin iddoo terra. Gaaffiin itti aanu isa maal jedhasitee ilmoo haadha keessa baatetti haadha dhiitti. Kirbiitii. Hunda argadhee gaaffiin jalqabaa garuu baay'ee natti ulfaate sanii odumaan deemu irra ga'e kuuwwannoon gaaffiin ani beeku na gaafate waan ta'eef firaazariin 5 keessaa 4 deebisee ani immoo 5 keessaa 5 harka na rukutta'e. Akkasisiniin jedha turtiin keenya guyyaa har'aa gaaffiif deebiin hibboo kana fakkaata. Hamma gaaffiif deebii biraatiin walitti deebinutti immoo yoo turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jecha viidiyoo keenya immoo asuma irratti dhaabuu hinna waan ta'eef yuutuubii koo laayik sheer gochuudhaan na jajjabeessuu hin dagatinaan isiniin jedha buleewwan koo bakka jirtanii turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'ee jedhin.